Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derajatu ilmaan Oromoo bakka jiraattan illee nagaa jira galata Rabbii. Akkuma jirtanitti nagaaf rahmana Rabbi isin biraa jiraatu bakka jiraattanii itti aansuun immoo wanni isiniin jedhu dhufe YouTube keessa subscribe naa godhaa na guddisaa waan adda addaa qabadhee isinii dhufa. Itti aansuun gorsa adda addaa gorsa shamarran ijoollee biyya ormaa jiran hundaafuu gorsa adda addaa waan wal barumsa walirraa barannu waan wal barsiifnu qabadhee isinii dhufa. Kanaafuu subscribe naa godhaa YouTube kiyya yeroo muraasa keessatti akka na guddiftanii biyya galee waan biyya keessa jiru takka takkaan isinii dabarsu abdiin qabaa. Subscribe naa godhaa YouTube kiyya haarawaa reef banee subscribe naa godhaa. Like, share, comment naa godhaa na guddisaa isiniin jedha ijoollee Oromoo. Ammaaf immoo wanni an qabadhee isinii dhufe mee hagamta akka maatii keenya quba qabna. Maatii biyyaa hagamta akka quba qabna. Yeroon kun kiramtiidha waan nyaatan hin qabanii waan dhugan hin qabanii waan facaafatan hin qabanii sanyii jira madaabara jira akkasumaan adda addaatu jira mee hagamta akka quba qabna hundi keenyayyuu. Kana irra deebi'aati mataa keenya haa gaafannu jechuudha. Warri biyyaa nuti warri jiru biyya ormaatu jiru kun haa qabaannu haa dhabnu dhuma jiraataa jirra. Isaan illee haa qabanii haa dhabatanii dhuma jiraataa jiranii alhamdulillaahi rabbiin fayyaa haa kennuu fi irra caaltuun immoo dagachuu hin qabnu maatii keenya hin dagatina haadha abbaa obboleeyyan hunda hin dagatinaati bilbilaati rakkoo isaanii irraa hubadhaa isiniin jedha. Nafaana turaamee amma maadariitti bilbilee mee maali akka rakkatan isaan rakkoo isaan keessa jiran kana yeroo ammaa biyya keessa rakkoo maaliin mee walumaan itti bilbilee irraa hubanna. Daqiiqaa muraasa na jedhan hordofa. Garuu sagalee waliin fuudhu gaduma qabeetumaan waan isaan jedhan anumarraa dhaggeeffattan. Salaamu alaikum. Akkami nagaayyee fayyaa qabdanii jirra galata Rabbi akkami jiruuf jireenyi maalirra jirtamee biyya keessa jiruun biyya akkamii waa hundaanatti kaanullee isin obsinee bari isin dagannee bari giddimatu iyyuu nu godhe malee yaa isin hin daganne uma fedhillee ta'u nurra isinirra numu wayyaa isin hin dagannu inshaallah. Mee maalirra jirtan isinii roobee awwal yeroo walaasanii roobni badi jettanii amma isinii roobee akkami wallaa dhiifamne neetworkiin na didee bareeda isin bira anni tun jirre isin bira neetworkii waan roobuuf didiqa wallaahi numa naannessa neetworkii yeroo hedduun dalagu beeyta sanumaaf isin dagadhe gollii akkami mee nagaa qabdanii jirtanii bakka jiraattan fayyamaaf nagaa nuutaa inshaallah nullee isin hin dagannu. Sindagannu sanyii facaasallee nutti ga'ee sanyiin qabdaniire hin bitanne waan nyaannu hin qabnu dhibanne hin taane qa maal facaafattarree qa amma maal facaasarra jirtarree silaa yeroo ammaa kanatti. Shunkurtillee itti rartanii yaateere shunkurtiin kalaas inshaallah laallee waa isin erginaa maal isin daganna reesla isin eessatti isin dagannaa miti inshaallah waan rabbi nuu laaffise isinii erginaa kalaas isinummaan hin yaadinaayyee salaata du'aayii godha inshaallaati. Isin hin dagannu bakka umaa rakkoo hin qabu inshaallah abshiruu isinummaan hin yaadinaa malee umaa rakkoo hin qabu nagaan nu taashe isinii dawwalla wallaahi yeroo hedduu bar neetworkii keessan kanatu nu dhiida malee isinuma isinii mokkorraa beeyta kalaas umaa hin yaadinaa inshaallah lafa qottaniire amma amma xaafii facaasarra jiranii madaabarallee ganaa kaa hayyee rakkoon qabu inshaallah waan rabbi nu laaffiseen isinii waa ergina. Hayyee salaamu alaikum. Hayyee fayyaa nu ta'a du'aa immoo nu dagatina du'aa nu godhaa ishee wallaa du'aa hin teessan akka malee nu barbaachifte.